Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen kadhannaa keenya waaqeffannaa keenya guyyaa har'aa hin jalqabna. Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoobsa 7 jiruun dubbisa akkas jedha. Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa nama hundumaarra caalu karaa Kiristoos Yesuus karaa keessaniif yaada keessan in eegaa jedha. Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa nama hundumaarra caalu lafa jirtanitti anaanis isinis hunduma keenya inni hubannaa nama hundumaa caalu garaa keessan yaada keessan haa eegu. Yeroo kanaa walii wajjin Waaqayyoon waaqeffachuu keenya hin jalqabnaa. Namoonni kallattiidhaan galaa jirtan Waaqayyo Waaqarraa guddisee isin haa eebbisu. Viidiyoo kana sheer waliif godhaa, hiriyoota keessan bira akka ga'u godhaa. Faarfannaa arras mucaan kun inni lammaffaan qomoon nuuf qopheessee jira. Faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffannee waan Waaqayyoon nutti dubbatu walii wajjin dhageenyee walii wajjin kadhannaa. Faarfannaa kanaan Waaqayyoo waaqeffanna. Keessa koo jirta na dhuunfattetta barbaadee sin dhabne malee. Waaqayyootti siqname. Waaqayyootti siqname. Sittan siqaan osii faana deema jaalallee koo garjedheensi bitama kan na baasu si filaadhe ramaani gasinneessuun sin jijjiiru homaani kan na baasu si filaadhe ramaani gasinneessuun sin jijjiiru homaani. Sittan osii faana deema jaalallee koo garjedheensi bitama kan na baasu si filaadhe ramaani gasinneessuun sin jijjiiru homaani kan na baasu si filaadhe ramaani gasinneessuun sin jijjiiru homaani. Simatanii sochiin jiraatee ulfiin argadhee gammachuun nagaan keessa goggoltee sittan boqodhee natti agarsiiftee fuula raara kee atu gaarummaa filannoon kootii si faarfachuun yeroo hundumaa siifan bitamaa si waaqessa harka koo ol kaafadhee jaalallee koo Sittanara galfadhee sirwaaqessa harka koo ol kaafadhee Haala galfiin dhugaa Waaqayyoo qofa. Sittanara galfadhee ani sittanara galfadhee Gooftaafanii sittanara galfadhee ani sittanara galfadhee Gooftaafanii sittanara galfadhee. Hamaan nan argaatu seenaan eegamaa barruun keenan guutne seenaan baatama keessa koo jirta na dhuunfattetta barbaadee sin dhabne malee na marsitetta keessa koo jirta na dhuunfattetta barbaadee sin dhabne malee na marsitetta. Sittan siqaan osii faana deema jaalallee koo garjedheensi bitama kan na baasu si filaadhe ramaani gasinneessuun sin jijjiiru homaani kan na baasu
filaat dhiramani Kesinisu sinjejeromani Sitan sika anu sifan ndema Jalaleko gajeren sifitama Kana basu filaat dhirani Kesinisu sinjejeromani Kana basu filaat dhirani Kesinisu sinjejeromani Jesus benasako si anaf kenanko matafanyinako si anaf naganko Jesus benasako si anaf kenanko si anaf abdinko Galanni waaqayyoof haa ta'u. Buleessa keenya soliin waaqayyo guddisee isaa eebbisu faarfannaa isaatiin waaqayyoon waaqeffannee mee waaqayyoon galateeffannee sagalee waaqayyoo guyyaa har'aa nutti dubbachuu barbaadu moolii wajjin hirmaannaa lafa jirutti hundumti keenya waaqayyoon haa kadhannu. Isa turtee isa jirtu isa darbitee bara baraan jiraattu isa barri jireenya kee dhuma hin qabne alfaaf omeegaa jalqabaaf dhuma waan hundumaa kan taate yaa waaqayyo abbaa keenyaa abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos galanni kan siif ta'u ulfinni kan siif ta'u kabaji kan siif ta'u yeroo kana yaa gooftaa boloota koo wajjin ta'ee peejii kanarra kan jiran yuutuubii kanarra kan jiran yaa waaqayyo karaa FB kanaa dubbiin kun isaan bira kan ga'u wajjin ta'een galata siif dhiyeessaa galatumatu siif ta'a yeroo hundumaa iddoo hundumaa waan hundumaaf galatatu siif ta'a maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo taara galfii dhugaadha ati boqonnaa dhugaadha hunduma keenya nu eddee har'aan nu geesseetta amma immoo yaa waaqayyo fuula kee dura jirra yaada kee nu mul'isi ergaa kee nutti dubbadhu hafuurri kee qulqulluun yeroo gabaabaa qabnu kana keessatti hunduma keenya haa tajaajilu boloota koo lafa isaan jiraatatti dubbadhu anas gargaari kan nuun lolu kan nuun mormu wallaansoo kan nuun qabu karaa kamiiniyyuu maqaa Yesuusiin yeroo kanaa kaasee rukutama haa ta'u jalqabnee hamma xumurratti nu wajjin ta'e maqaa Yesuusiin ameen. Torban arfaffaadhaaf mata duree nuyi walii wajjin ilaalaa jirru dhoksaa milkaa'uu waan jedhuti walii wajjin sagalee waaqayyoo keessaa waan waaqayyo na hubachiise waan waaqayyo na keessa kaa'ini isinii wajjiniin hirmaachaa jira namoonni hirmaachaa jirtan irra deebi'een isin eebbisaa waaqayyo guddaa isinaa eebbisu milkaa'ummaa fiixa namaaf ba'u galma ga'uu wallamaaf qixxaachuu macaafni qulqulluun hin deeggaraa isa jedhu erga Yohaannis isa sadaffaarraa kaafne isa Yohaannis Gaayoosiif kadhatu akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akkasitti tolu siifan kadhadhaa isa jedhu kanaaf dhoksaan milkaa'uu kan inni keessa jiru inni tokkoffaa inni jalqabi inni hangafi maalidha jennee waaqayyo nama wajjin ta'u waaqayyo nama wajjin jiraachuu namni waaqayyo wajjin jiru namni waaqayyo faana jiru namni waaqayyo duukaa jiru hin milkaa'aa isa jedhu waa'ee Yoosefiin kaafnees ilaalee turre waaqayyo Yoosefii wajjin waan inni tureef wanti inni hojjetu hundumtuu waliin qixxaataaf naqangalaaf toora qabataaf ture isa jedhu ilaalleerra lammaffaa waaqayyo nu wajjin ta'uu qofa miti torbanarraa kan inni ilaal waaqayyo nu duukaa ta'u waaqayyo nu faana ta'uu qofa miti milkaa'uudhaaf fiixaan ba'uudhaaf galma ga'uudhaaf nus waaqayyo wajjin ta'uu qabna nus waaqayyo wajjin jiraachuu qabna nus adeemii keenya kana jireenya keenya kana
waaqayyo wajjin godhachuu qabnaa isa jedhuti ilaalaa turre. Sababni isaa karaa hundumaa milkaa'uuf waaqayyo nama wajjin ta'uun isa jalqabaati. Inni lammaffaa nus waaqayyo wajjin ta'uudha. Waaqayyo immoo namni isaa wajjin hin ta'u taanaan nama dhiisa. Nama dhiisa waaqayyo jiran. Irra deebi'an irras yaadachiisa. Ofii koos na yaadachiisa. Sagalee waaqayyo billaa gallamaan qara qabu caalaa wanta ta'eef achittis asittis immoo anaanis ni ilaallata. Isiniinis ni ilaallata. Waaqayyo isaa wajjin hin taanu taanaan nama dhiisa. Namni immoo waaqayyo wajjin hin ta'u taanaan, waaqayyo wajjin hin jiru taanaan hin milkaa'u. Fiixaan hin ba'u. Galman ga'u. Milkaa'ummaan irratti dubbachaa jiru milkaa'ummaa isa itti fufiinsa qabu. Milkaa'ummaa isa nama jalqabee nama hin dhiifne. Milkaa'ummaa isaa Abrahaamii Isiyaaqitti, Isiyaaqi Yaaqoobitti, Yaaqoobiiti immoo saba ta'utti isa darbe. Fiixaan ba'umsa isa dhuman qabne irrattan sagalee waaqayyoo isinii wajjin hirmaachaa jira. Waaqayyo nama dhiisaa eeyyee. Isa kana gadi fageessee torbanarraa macaafa qulqulluu keessaa, kakuu moofaa keessaas, kakuu haaraa keessaas sagalee waaqayyoo isinitti dubbachaa ture. Arras wal qabsiisee kanan dubbachuu barbaadu isa kana. Yoo milkoofna waaqayyo yommuu nu wajjin qofaa ta'u miti. Yommuu nus waaqayyo wajjin taanu, waaqayyo wajjin adeemnu, jireenya keenya kan, adeemmi keenya kan, haasaa keenya kan, yaada keenya kan, ilaalcha keenya kana waaqayyo wajjin yommuu godhannu hin milkoofna. Kanaaf waaqayyo moo hin jiru taanaan hin milkoofnu isa jedhu olii wajjin ilaalaa turre. Yeroo darbee kan inni olii wajjin kaafne ilaalle Yoosefin fudhanne. Yoosef waaqayyo isaa wajjin wanta tureef, waaqayyo isa faana wanta tureef, mana abbaasaa keessa yeroo tures milkaa'aa ture. Yommuu obboloonni irratti ka'anii biyya ormaatti isa gurguranis milkaa'aa ture. Yommuu sobaan dhugaa ba'anii mana hidhaatti dhaqanii isa gatanis milkaa'aa ture. Sababni isaa waaqayyo Yoosef wajjin ture. Waaqayyo Yoosef faana ture. Namni waaqayyo wajjin ta'u, namni waaqayyo wajjin jiru. Ammayyuu laa afaan koorra laphee koorra kun jira. Boleessa ko, boleettii ko, namoonni karaa kanaa galtanii na ordofaa jirtan waaqayyo lafa sin jirtanitti isinii wajjina ta'u. Si wajjina ta'u waaqayyo. Si faana ta'u waaqayyo. Si wajjina jiraatu waaqayyo. Argamuu isaatiin, hafuura isaatiin waaqayyo hunduma keenyaa wajjina ta'u. Yoosef kan inni milkaa'e. Arra waan gabaabaan isinitti dubbadha. Yoosef kan inni milkaa'e waaqayyo qofatu isaa wajjin ta'e miti. Yoosefis waaqayyo wajjin ture. Adeemmi isaan, yaada isaan wanta godhu hundumaa keessatti Yoosefis waaqayyo wajjin ture. Sagalee kanan isiniif dubbisa. Sila yeroon dubbisus sagaleen kun baay'ee na dhiba. Seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 kaafnee haa ilaallu. Akkas jedha dubbii waaqayyoo. Takka turtee ati manaan gooftaasaa ija Yoosef irra buufatte. Anaa wajjin ciisitti hin jette. Inni garuu didee haadha manaa gooftaasaa sanaan kunoo gooftaan koo waan mana kana keessa jiru, gooftaan koo waan mana kana keessa an harka jiru hin beeku. Wanta kana keessaa ta'e hundumaa harka koo jala galcheera. Mana kana keessaa guddaan ana caalu hin jiru. Si malee wanta natti kennuu dhiise hambifate hin jiru. Ati immoo haadha manaa isaati. Egaa an attamittan ammina guddaa akkasii hojjedhaa? Cubbuudhaanis attamittan waaqayyoon yakkaree jedhe. Isheen guyyuma guyyaatti Yoosefitti kana dubbattiiyyuu inni ishee wajjin ciisuudhaaf yookiis ishee biratti argamuudhaaf ishee dhagahuu hin barbaanne. Yoosef erga mana Phoxifaaraatti galee booddee, mana mootichaatti erga galee booddee, Phoxifaaraan waaqayyo akka mucaa kanaa wajjin jiru arge. Waaqayyo akka ola deemaa kanaa wajjin jiru arge. Wanta qabu hundumaa dabarsee harka isaatti kenne. Erga gaafa Yoosef mana Phoxifaaraatti galee kaasee wanta inni alaa qabu, wanta inni manaa qabu hundumtuu in eebbifama ture. Maaliif? Mucaa kana duukaa waaqayyotu jira. Mucaa kana faana waaqayyotu jira. Hin arga. Waaqayyo inni namaa wajjin jiru hin mul'ata. Hin beekama waaqayyo. Namni waaqayyo wajjin jiru ofimuus hin barbaachisu jiran. Innoo ofima wanta ta'eef. Erga inni takka achi jiraatee booddee garuu qorumsa tokkotu mootti dhufe. Waaqayyo waan nu wajjin jiruuf qorumsi nutti hin dhufu hin jennu.
gidiraan nutti dhufu hin jenne rakkinni nutti dhufu hin jenne qorumsi jira waaqayyos jira rakkinni jira waaqayyos jira gidiraan jira waaqayyos jira qorumsa attamitti dhufe takka erga achi taa'ee takka achi ture gooftaan isaa Yoosef mana Yoosef bira akkasitti haadhe manaan goofticha na wajjin ciisi si wajjiniinan waan xuraa waan ulfina waaqayyoof hin taane waan waaqayyoon hin gammachiifne akka jecha bara si'anaatti sagaagalummaa raawwachuu barbaadaa na wajjin ciisi itti deddeebitee mucaa kana rakkifti itti deddeebitee ola deemaa kana rakkifti itti deddeebitee nama abjuu qabu kan nama mul'ata qabu kan nama egeree kan nama fagoo ga'u kan nama sichi ofiisaa qofa miti saba isaafiyyuu ormaafiyyuu eebba ta'uuf jedhu kana seexanni karaatti hambisuudhaaf inni hamaan sun karaatti hambisuudhaaf karaan itti dhufe ilaalaa karaa haadha manaa mootichaatti dhufe nama abjuu qabu nama mul'ata qabu nama fagoo ga'uun irra jiru yeroo baay'ee seexanni karaan itti dhufe gidduu galuun beenu gidduu gale maal jettiin na wajjin ciisi attamittan kana godha attamittan kana hojjedha attamittan kana raawwadha attamittan waan akkasii kana godha waan mana kana keessa jiru hundumaa gooftaan on beeku hunduma isaa natti kenneera natti dhiiseera kan inni natti hin kennin si duwwaadha hin godhu hin raawwadhu hin hojjedhu yaa nama abjuu qabdu yaa nama mul'ata qabdu yaa nama fagoo ga'uu barbaaddu afeerraa masiif dhiyaate hundumaan fudhatin waamichi masii dhufe hundumaan fudhatin barbaachuma si barbaadan hundumaaf harkan laatiin Yoosef maal jedhe hin godhu akkas jedhe waan namatti tolu ati manaasaa egaa attamittan ammina guddaa akkasii hojjedhaa attamittan ammina guddaa akkasii hojjedhan jallina guddaa ammasii akkamitti hojjedhan namni kunoona amaneera waan hundumaa anatti kenneera attamittan ammina guddaa akkasii hojjedha waaqayyoo durattis cubbuu hojjedha waaqayyoo durattis yakka raawwadha yoo namni nan argute yoo namni nu biran jirute waaqayyoon arga hin arga waaqayyo hin arga jiran wanti nun dhoksaatti goonus wanta nun mul'anatti goonus iji waaqayyo hin arga milkaa'ummaan Yoosef maal keessa ture yoo jenne waaqayyo isaa wajjin ta'uu qofa miti innis waaqayyo wajjin ture innis waaqayyo wajjin jiraate innis adeemmi isaa waaqayyo faana godhe wanta diduun irra jiru hundumaa hin dida ture milkaa'uu barbaadda taanaan diduu bari hi'ii jechuu bari hin ta'u jechuu bari jallina hammeenya cubbuu xuraa'ummaa sagaagalummaa echa waan ulfina waaqayyoof hin taane waan waaqayyootti hin tolle waan waaqayyoon hin gammachiifne waan waaqayyoon garaan ciibsine waan waaqayyoon irratti hin ulfaanne diduu habar diduutu nurra jira protestant jechuun protest godhe jechuun finciluu jechuudhaan diduu jechuudhaan amantiin keenya amantii akkasiiti iddoo diduun nurra jirutti hin dinne iddoo hin ta'u jechuu qabnutti hin ta'u jechuu beekuun nurra jira waanuma argine hundumaaf harka laachuu hin qabnu ilaalame afeerraan kun yeroo teenye ilaallu afeerra bareeda fakkaata haadha manaa mootiiti isatu gaafate miti isatu afaanii baafate miti yeroo tokko mul'ata keerraa kaayyoo keerraa akeeka keerraa sagantaa keerraa si hambisuudhaaf afeerraan siif dhiyaachuu danda'a waanichi siif dhiyaachuu danda'a waan itti eegne nama eegnerraa sitti dhufuu danda'a yeroo sana abadhoof gaafadhu diduu bari hin ta'u jechuu bari maal godhe Yoosef hin dide namni yoom malkaa waaqayyo yommuu wajjin ta'u innis yommuu waaqayyo wajjin ta'u Yoosef hin milkaa'e jennee faarfachuu duwwaa miti jaran attamitti milkaa'e didaa isa didamuun irra jiru didaa
isan ta'u jechamuun irra jiru hin ta'u jecha isa godhamuun irra jira hin godhu jecha yooma gatii na baasiseyyuu yooma aarsaa na kaffalchiiseyyuu yooma mana hidhaatti na gachisiisateeyyuu hin godhu waan ulfina waaqayyoof hin taane waan waaqayyoon jaallan waan waaqayyoon barbaan hin godhu waaqayyo afuura didu sirratti dhangalaasu hi'i afuura jedhu hin ta'u afuura jedhu hin godhu wanti isin dinqu kan wadu warratti naaban lakkoofsa 11 kaaseen dubbisame gaaf tokko Yoosefi hojii isaa hojjechuudhaaf manatti yeroo ol galetti namoonni achi keessa warri kaan tokkollee mana hin turre namni hin turre migarmano ati mana gooftaa isaa wayyaa isaa qabatte anaa wajjin ciisi ittiin jette inni garuu wayyaa ishee harkatti dhiisee baqatee manaa ba'e ilaala nama mul'ataa kana nama abjuu qabu kana nama fagoo kana nama egarii kana alaa kun keessa kootti jabaachaa jira inni kun amma naa dhufaa jira ya nama abjuu qabdu ya nama mul'ata qabdu ya nama fagoo ga'uu barbaaddu wanta xixinnoo dhiti wanta hin taanetti hin qabamin diti irraa fagaadhu itti adda ba'i hi'ii jedhe akeeda faarfataa addisuun ani iddoo kanatti hin shakkamu wanta xinnootti hin qabamu loltuu laga gamaaf eegamu jedhameeta kanan waamamu hin eegamta ormatu si eega saba keetu si eega biyyatu si eega ummatatu si eega waan gidduu galeessi ankaasuu barbaadu diduu bari hin ta'u jechuu bari noo jechuu bari habarru kanas obboloota akka namni hin jirre yommuu barteedha haadhi manaa mootichaa gaafattee dadhabde afaanii baafattee dadhabde ijaan rukuttee dadhabde karaa isa kiyyootti gashuun irra jiru hundumaarra deemtee dadhabde dhumarratti maal goote hin qabatte ulfaataadha kun hin qabatte yommuu isheen qabattu maal godhe Yoosef uffata isaa itti gatee galanni waaqayyoof haa ta'u uffata isaa gateetu baqatee ba'e keena macaafni qulqulluun isheen immoo Yoosef wayyaa ishee harkatti dhiisee isatti baqachuu isaa yommuu argite namoota mana ishee keessaa hojjetan waamtee waan namichi ibrachaa ana tuquudhaaf abbaan manaa kunatti fide kana ilaalaa innoo na wajjin ciisuudhaaf anatti ol gale ani immoo sagalee guddisee nan iyye inni akkani sagalee koo ol fuudhee iyye dhaga'ee wayyaa ana biratti dhiisee baqatee manaa ba'eette sobaan dhugaa baata gabaad yoo sobaan sirratti dhugaa ba'aman iyyuu yoo sobaan sirratti dhugaa ba'aman iyyuu dhugaan hin qallatti malee hin cittu dhugaan hin mootti dhugaan hin injifatti dhugaan inuma baati dhugaan yeroodhaaf warra sobdootaan warra yeroo qabaniin warra dhaga'amaniin yoo dhokfamuudhaaf tattaafatame iyyuu jarana dhugaan inuma hinjifata dhugaan inuma ba'a dhugaan inuma mul'ata dhugaan dhokatee nafu herran deebi'a Oromoon akkas jedha dhugaan hin qallatti malee hin cittuedha hin cittu dhugaan yommuunni uffata harkatti gatee ba'u hin iyyite ilaa wanta namichi ibirichi kun na godhu laalaa ollatti gale na qabachuuf yommuunni jedhe yommuun iyye wayyaa natti dhiisee baqate dhugaaf jettee gatii baasuun sodaatiin aarsaa kaffaluun sodaatiin wanti barbaade yoo sirra ga'e dhugaaf jettee hin sodaatiin dhugaan ima injifata dhugaan ima mo'ata dhugaan ima galagalfata dhugaan iddooma qabata dhugaan hin mul'ata anuunan jedha ya dhugaa mul'adhu tolii galaasinis ya dhugaa mul'adhu bara kana mul'adhu ya dhugaa iddoo qabadhu yommuu abbaan manaa alaa dhufu isa kanatti himte ilaa waan namichi kun na godhu nama waan itti natti fidde kun waan inni na godhu namni akka hin jirre bareetu na qabachuu barbaada
isa booddee yommuuni iyyu uffata isaan harkatti dhiisee adeem. Namichis maal godhe jedha, mana warri mootichi hidhan keessatti akka hidhamu godhe. Dabarsee si kennee keessaan qabu jedhee maaf harka dhiqataa jedhe abbabaan, dhugaanoon mul'ataa jedhe. Dabarsee si kennee keessaan qabu jedhee maaf harka dhiqataa, dhugaanoon mul'ataa. Dhugaan hin mul'ata. Dhugaan iddoon fudhata. Dhugaaf jettee gatii baasaa yoo jiraatte jabaadhu. Mul'ata keef jettee, abjuu keef jettee, kaayyoo keef jettee gatii baasaa jirta yoo ta'e jabaadhu. Gaaf tokko sumati irraan, sumati injifata, sumatu mo'ata. Yoosef attamitti milkaa'e? Waaqayyo wajjin ture, innis waaqayyo wajjin ture. Maal gocha? Didaa. Hin ta'u jecha, hin godhu jecha namni maallaan jedha? Inni amanee mana kana natti kenne maallaan jedha? Inni hojii kana natti kenne maallaan jedha? Waaqayyo duratti immoo akkamittan cubbuu akkasii hojjedha? Yakka akkasii waaqa koo duratti akkamittan raawwadha? Dhoksaa milkaa'u, karaa milkaa'u, daandii milkaa'u, waaqayyo nama wajjin ta'u, waaqayyo wajjin ta'u, lafa diduun namarra jirutti diduu baruu, hin ta'u jechuu baruu. Yoos namni hin milkaa'a. Dhoksaan milkaa'ummaa kana keessa jira. Yoosef rakkina isaa hundumaa keessatti waaqayyo wajjin ta'e, waaqayyo isaa wajjin ta'e. Si wajjin ta'a waaqayyo. Mana hidhaas jiraadhu, iddoo kamis jiraadhu, waaqayyo ati dhugaa qabda taanaan si wajjin ta'a. Firoota koo waaqayyo wajjin walii galuun nama milkeessa. Namni waaqayyo wajjin yommuu ta'u wal qixxaataaf wanti hundumtuu waaqayyo wajjin ta'uun nama milkeessa. Waaqayyo wajjin adeemuun nama milkeessa. Waaqayyo wajjin jiraachuun nama milkeessa. Adeemni ofii, jireenyi ofii waaqayyo wajjin godhachuun nama milkeessa. Adeemni kee waaqayyo wajjin godhadhu. Waaqayyo wajjin adeemni keenya haa godhattu. Haa godhannu firoota koo. Karaa YouTube kana, karaa chaanaalii kana, karaa FB kana, karaa peejii kana namoonni dhaggeeffachaa jirtan waaqayyo wajjin adeemni keenya haa godhannu. Hin milkoofna. Yoosef dhumarratti akkas jedhe. Mee dubbii waaqayyo nan dubbisa. Namatti tola. Rakkina hundumaa keessa erga darbee booddee, gidiraa hundumaa keessa erga darbee booddee akkas jedhe. Boqonnaa 47, boqonnaa 41, lakkoofsa 51 irraa akkas jedhe. Lakkoofsa 51. Yoosef yemmus hallelujah. Jira waaqayyo. Jira waaqayyo. Yoosef yemmus waaqayyo rakkina koo hundumaa, mana abbaa koo hundumaas na irraanfachiise jedhe. Ilma isaa isaan gafa Minaasee jedhe. Minaasee jechuun irraanfachiisu jechuudha. Si irraanfachiisa waaqayyo miidhama kee. Si irraanfachiisa waaqayyo rakkina kee. Nu irraanfachiisa waaqayyo gidiraa keenya. Isa nuun isaaf jennee dinnu kan. Isa nuun isaaf jennee hin ta'u jennu kan. Isa nuun isaaf jennee murannee, kutannee, murteessinee isa duukaa deemaa jirru kan. Waaqayyo sababa isaaf rakkina, gidiraa, muddama, qorumsa, sobaan dhugaa ba'amuu nurratti dhufaa jiru kana waaqayyo nu irraanfachiisa. Akkas jedhe. Yoosef yemmus waaqayyo rakkina koo hundumaa, mana abbaa koo hundumaas na irraanfachiise jedhe. Ilma isaa isaan gafa Minaaseetti moggaase. Minaasee jechuun waaqayyo irraanfachiisaadha. Hallelujah. Nama irraanfachiisa waaqayyo. Rakkina nama irraanfachiisa waaqayyo. Dhiphina nama irraanfachiisa waaqayyo. Muddama nama irraanfachiisa waaqayyo. Namarratti ka'u nama irraanfachiisa waaqayyo. Sobaan namarratti dhugaa ba'amu nama irraanfachiisa waaqayyo. Gidiraa nama irraanfachiisa waaqayyo. Minaasee siif haa ta'u Minaasee. Yeroon kun, barri kun, buleettii koo karaa YouTube kanaa, karaa
karaa FB kana karaa page kana namoonni dhaggeeffachaa jirtan barriti fukun jiru barri kun baratitti irraanfattu siifata rakkina mana baakiyata rakkina sakamiyyuu ta'u rakkina keessa dabarte hunduma irraanfatte baratitti moqaatti moggaaftu siifata kana duwwaa miti lakkas jedheen akka 51 isa lammaffaamoo waaqayyo biyyan itti gaddeebi'e keessatti akka nooru godhu jechuudhaan biyyan itti gaddeebi'e keessatti haleluuyaa biyyan itti gaddeebi'e keessatti akka gadiitti ilaalame keessatti biyyan itti tuffatame keessatti biyya maqaan qabne naalaatame keessatti waaqayyo akkas godhe waaqayyo jechuudhaan Efreem jedhee moggaase Efreem jechuun horuu jechuudha haleluuyaa akkas jedhan deebi'ala isa lammaffaamoo waaqayyo biyyan itti gaddeebi'e keessatti akka horuu godhu jedhe akkan horuu godhe jedha Efreem jedhee moggaase Efreem jechuun horuu jechuudha biyyumati salphatte manumati salphatte iddoomati salphatte keessatti waaqayyo maal godha yemmuu isaa wajjin taatu akkati ortu akkati baay'atu akkati dhaaltu akkati nyaata taatu akkati eebba taatu akka baay'oonni dhufanii harka keerraa sooratan godha warri gaafas mana ari'anii baasan obboloonnis dhufanii sagadaniif keenemni farfata dastaan qalqalloo guurratee kadhaa dhufuuf jira qalqalloo guurratanii dhufan siwayya yaa nama dhugaatti jiraatu siwayya yaa nama dhugaaf jiraatu hin dhufu maaddii makeerraa nyaachuudhaaf arkuma keerraa nyaachuudhaaf sirkaa soorrachuudhaaf akkas jedhe horrenus horii obboleessaku horii obboleettiiku fayyaa ori qabeenya ori jireenya ori ijoollee ori hori barri kun barati hortu barati baay'attu barata harka guuttu barata ofirraa laattu barata ofirraa haftu Yesuus Kiristoos hoolonni koo irraa hafa jireenya hakka qabaataniif ilaa dhufeeraa beergaan kun arraba koora sirrattan dubbadha hori nama nana hori obboleettii nana hori obboleessa nana namni yemmuu waaqayyo wajjin ta'u waaqayyo isaa wajjin ta'u hin hora biyyuman gaddeebi'e keessatti biyyuman maqaa gadhee qabaadhe keessatti biyyuman ceephaame keessatti biyyuman hidhame keessatti waaqayyo maalla godhedha akkan horu godhe minaasee jedhe Efreem jedhe haleluuyaa kanaaf milkaa'uudhaaf jarana waaqayyo wajjin ta'uun waaqayyo wajjin adeemuun waaqayyo wajjin jireenya ofii godhachuun baay'ee barbaachisaadha itti yaadi dubbii kana arras itti yaada of gaafadhu ofan gaafadha of gaafadhu jiraanii si wajjin jedhe jiraanii si faana jedhe sagaleen sila yeroon dubbifadhu natti tole tokko garaa koo gammachiise tokko waa Henook macaafni qulqulluun akkas jedha Henook akkas jedha seera uumamaa boqonnaa 5 nan dubbisame akkas jedha dubbiin dhagaa Henook dhalatee waggaa 65 isaatti Maatusaalaa dhalche Maatusaalaan erga dhalatee booddee ilaa Henook karaa waaqayyo irra deddeebi'uudhaan naafa ta'u siifa ta'u nuufa ta'u Henook karaa waaqayyo irra deddeebi'uudhaan waggaa 300 waaqayyo wajjin jiraate ilmaaf intala biraas hin godhate ilaa waggaa 300 waaqayyo wajjin jiraate gadi sikee akkas jedha barri Henook jiraate hundinuu waggaa 160 barri Henook jiraate hundinuu waggaa 365 ture Henook karaa isaarra deddeebi'uudhaan waaqayyo wajjin jiraate waaqayyo waan isa fudhateef deebi'ee achitti hin argamne Henook bara jiraate hunduma waggoota jiraate hunduma
waaqayyo wajjin jiraate. Waaqayyo wajjin waan jiraateef dhumarratti moo waaqayyotu isa fudhate. Milkoomina caala. Warra butaman keessa, warra du'a fooniyyuu ijaan hin argine keessa macaafni qulqulluun dhugaa ba'uuf keessa Henook nama tokko ture. Adeemmi isaa waaqayyo wajjin godhate. Deemmi kee waaqayyo wajjin godhadhu. Hin milkooftaa. Fiixaan sii ba'a. Galma geessaa. Dhummi kee waaqayyoon siif ta'a. Faarfannaanii waldaan keenya faarfattu jirti. Waldaan Makaana Yesuus. Karaa waaqayyoo irra na deema. Mana waaqayyoon ola seena. Waan naaf godhumoo inni beeka. Karaa waaqayyoo irra na deema. Ani caljuma jedhe. Mana waaqayyoon ola seena. Hallelujah. Waan naaf godhumoo inni beeka. Halkaniif guyyaa karaa waaqayyoo irra na deema. Yeroon qotadhus karaa waaqayyoo irra na deema. Yeroon daldalus karaa waaqayyoo irra na deema. Yeroon baradhus karaa waaqayyoo irra na deema. Yeroon hojjedhus karaa waaqayyoo irra na deema. Karaa waaqayyoo nama baasa. Karaa waaqayyoo dhumisaas bareedaadha. Xumurisaas bareedaadha. Egereensaas bareedaadha. Karaa waaqayyoo irra na deema. Mana waaqayyoon ola seena. Waan naaf godhumoo inni beeka. Beeka waaqayyo. Dhoksaa milkaa'u. Dhoksaa wal lamaaf qixxaachuu. Naqa namaaf galuu. Toora namaaf qabachuu. Inni hangafi waaqayyo nama wajjin ta'u. Inni lammaffaa nus waaqayyo wajjin ta'u. Isa sadaffaa torbee itti fufnaa. Mata duree kana irratti waaqayyoon isiniifan kadhadhaa. Yeroo hundumaa roobii fuula waaqayyo tureen isinitti dhiyaadhaa. Yeroo ko waaqayyo duratti isiniif dabarsa isiniifin kadhadhaa. Ammas akkasin milkooftan, akkasin hortan, akkasin rakkina keessan irraanfattan waaqayyo akka inni godhu nana mana waaqayyo dubbii isaa dudduuba jira. Sagalee isaa dudduuba jira. Samii kanaaf ardii kana waaqayyo dubbii isaan hojjete. Ankeesin hojjeta waaqayyo. Ankeesin hojjeta waaqayyo. Ankoosin hojjeta waaqayyo. Namoonni adeemii koo ani waaqayyo wajjin godhachuu barbaada. Baran kana booddee jiraadhu karaama waaqayyo irra na deemuu barbaada. Daandiima waaqayyo irra na deemuu barbaada. Akka Henook waaqayyo wajjin adeemii koo godhachuun barbaada warri jennu waaqayyoon haa kadhannu. Namoonni galtan namoota baay'eedhasin waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa. Viidiyoon kun immoo hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer godhaa. Ergaa kana immoo yuutuubii korranan kaa luba gaaddisaa Xilaahun Ciibsaa isa jedhu galaatii yuutuubii kana subscribe godhaa. Ergaa baay'eetu achirra jira. Barumsa baay'eetu achirra jira. Waaqeffannaan achirra jira. Isarraas eebbifamaa yeroo qabdanii koomenti godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisuu. Meen kadhanna. Kadhadhu. Waaqayyootti garaa kee laadhu. Waaqayyooti yaada kee laadhu. Waaqayyooti jireenya kee laadhu. Yaa Waaqayyo Abbaa, yaa Waaqayyo Ilmaa, yaa Waaqayyo Hafuura Qulqullu. Ilaa boleessa kanaaf sin kadha. Boleettii kanaaf sin kadha. Sagalee kee irra dhaabatee nama murteeffate kanaaf. Sagalee kee irra dhaabattee nama murteeffatte kanaaf. Adeemmi isaa, adeemmi ishee yaa Waaqayyo si wajjin godhachuu kan barbaade kanaaf sin kadhadha. Har'aa kaasee maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin cubbuun inni kamiyyuu hadhiifamuuf. Yakki inni kamiyyuu hadhiifamuuf. Irra daddarbi inni kamiyyuu hadhiifamuuf. Adeemmiin nama kanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin si wajjin haa ta'u. Yaa Waaqayyo adeemmiin koo si wajjin haa ta'u. Wanti sirraa adda nu baasuu barbaadu. Wanti si keessaa nu baasuu barbaadu. Wanti yaa Waaqayyo mul'ata keenyarraa, kaachuu keenyarraa, abjuu keenyarraa nu ankaasuu barbaadu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nu duraa kan ka'e haa ta'u. Yaa obboleessa koo sittan hima ati nama fagooti, ati nama eegariiti. Ati nama abjuu qabudha. Ati nama eegamudha. Ati nama sichi firaafis alagaafis. Ati nama sichi saba keefis ormaafis eebbataatudha. Garuu arra diduu bari. Arran ta'u jechuu bari. Waan xixinnootti hin qabamin. Waan ulfina Waaqayyoof hin taanetti hin bubu'in. Iddoo ulfina Waaqayyoof hin taane hin dhaqin hin ijaajjin. Dhuma keetu bada. Galgala keetu bada. Egeree keetu bada. Dhuma keenyatu egeree keenyatu bada. Yaa Waaqayyo sin kadhadhaa. Dhuma keenya nuu bareechi. Galgala keenya nuu bareechi. Xumura keenya nuu bareechi. Wanti guddaan jalqabu muti xumuruudha.
wanti guddaan ka'uu miti ga'uudha. Yaa Waaqayyo ga'umsi koos ga'umsi obboloota kanaas siin kan miidhage haa ta'u. Yaa Gooftaa namoonni karaa peejii kanaa na dhaggeeffachaa jiran, karaa yuutuubii kanaa na dhaggeeffachaa jiran, karaa garagaraa na dhaggeeffachaa jiran, sagalee kee dhufe kanarraan kan kee maqaa Yesuus Kiristoosiin hamilkaan fiixaana ba'an ol isaanii faqixxaatu, rakkina isaanii irraanfachiisi, gidiraa isaanii irraanfachiisi, muddama isaanii irraanfachiisi. Yaa Waaqayyo barri kun bara isaanitti horan isaaniif haa ta'u, bara isaanitti baay'atan isaaniif haa ta'u, anaafis mana koofis hunduma keenyaaf haa ta'u. Yaa Gooftaa si kadhannaa, dhugaan immoo hamoo, dhugaan immoo iddoo qabatu, dhugaan immoo yaa Gooftaa sobaan warra yeroo qabaniin hin mo'amin, dhugaan haa injifatu, dhugaan haa mo'atu. Dhugaa Yoosef akka baafte yaa Waaqayyo dhugaa keenya, dhugaa biyya keenyaa, dhugaa lafa keenyaa, dhugaa saba keenyaa ati nuuf baasi. Sagalee nutti dubbatteef ulfaadhu, maqaan kee haa eebbifamu. Sagantaa kana yeroo hundumaatti argamii nu tajaajili, ati nu wajjin ta'i. Seexanni diinni inni kamiyyuu ijaan hin ba'in. Irra deebi'een jedha horaa. Horaa akka lubaattiin kana sirratti dubbadha. Horii nama nana, horii obboleessa nana, horii obboleettii nana. Irraanfadhu, irraanfadhu, irraanfadhu. Jaalalli Waaqayyoo, yaadni Gooftaa kan Yesuus Kiristoos, eegumsiif geggeessaan hafuura qulqulluu hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Naa kadhadhaa, isiniifan kadhadhaa. Torbee wal arginaa. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Torban isitti irraanfattan, torban isitti hortan, sagaleen kun isin irratti ta'u. Waaqayyo wajjin taatan, Waaqayyo isinii wajjin ta'ee milkoomina gurguddaa, fiixaan ba'iinsa gurguddaa, galma ga'iinsa gurguddaa argitan isiniif haa ta'u. Dhumi koos, dhumi keessas, dhuma hunduma keenyaa fannoosaa, manasaa, fuulasaa dura nuuf haa ta'u. Sinan jaalladhaa. Namoonni ameen jettan, namoonni na eebbiftan, Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Naa jiraadhaa, barri keessan bara eebbaa haa ta'u. Halkan gaarii warra halkan ta'eef, guyyaa gaarii wayya guyyaa ta'eef, ganama gaarii warra simbiraa ganama ta'eef, nagaatti torbee wal argina.